Garana fi entertainment nagaan dhuftanii alu wanti isiniif qabadee jira dhufee software tokko malee Adobe Photoshop yoon fayyadamin background photo tokko karaa itti jijjiiruu dandeenyudha. Kun wanta baay'ee salphaadha jechuun daqiiqaa muraasaan wanta nutti fudhatudha. Amma video kanarratti akkuma isinitti agarsiisu website online irratti background kana giddarra website photo quality bareedaa qabuu fi baay'ee salphaa kan ta'e process kan hin qabnedha. Namoonni yeroo baay'ee background photo jijjiiruuf Photoshop fayyadamtan wanta salphaadha yaada. Amma dhumaatti video kan hordofaa wanti inni raafadhe jiraadheenan namoonni YouTube koo kana subscribe goone akka gootanii fi maaliif hojjettanii guyyaa guyyaatti video adda toora kanaan isiniif nan gadhiisa. Gaaffilee video editing irratti photo editing irratti gaaffii videoon kun nuuf hojjetamu hojjetan immoo comment nu godha. Galatooma. Like gochuu subscribe gochuu namoota biraatiif share gochuu akka hin daganne video biraan guyyaa biraa wal agarra. Galatooma.